Egaan kanatti aansuutiin immoo taateewwan bara haaraa keessatti mudatanii bacaqii gannaa ba'anii booqaa birraatti ce'anii milkii gaariitiin bara haaraa jalqabuu sababeeffachuutiin dookumantarii qophaa'etu jira. Dookumantarii kana daawwannee walitti deebinaa. Ayyaanni ayyaana gaarii bara gaarii isiniif haa ta'u. Inni booree ture qarraree dacheen noqqaa'ee ture qooree firri waliin argine wal argee uumaa bacaqii ganna isa baase booqaa birraan isa gee galateeffata. Nagaa sin gaafachuun daganne daawwattoota qophii keenya. Kun dookumantarii seenaa jijjiirraa bara haaraa gabaabaatti simbiraan geenyudha. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu ani Sanyii Cannaqaatii haga xumuraatti nu waliin tura. Tiratees dhufuu uumaanis uumuu dhalli namaa erga uumamee kaasee addunyaa kana hubatee jireenyaaf mijatuu taasisuudhaaf rafeen bulle. Wanta dhugeeffatuu fi wanta argurraa ka'uun akka isaaf tolutti mijeessee addunyaa sadarkaa kanarraan ga'ee jira. Jireenya isaa dabalatee haalotaa fi ta'insota garaa garaa to'achuuf beekumsa garaa garaa kalaqee dhimma itti ba'uu danda'eera. Daqiiqaatti sekoondii, sa'aatiitti daqiiqaa, guyyaatti sa'aatii, torbanitti guyyaa, ji'atti torban, waggaatti ji'a kalaquun jireenya isaa gaggeeffachuu danda'eera. Dhalli namaa kun jiruu fi jireenya isaa gaggeeffachuuf kallattii garaa garaa ilaalee bifa isaaf toluun bara dhaahatee dhimma itti bahaa jira. Addunyaa irratti akkaataan lakkoofsa baraa 90 ol akka jiran qorannoowwan dhahaa baraa irratti taasifaman ni mul'isu. Dhahaa baraa jiran keessaa biyyoonni addunyaa baay'een kan itti fayyadaman dhahaa bara Girigooriyaan kalaandar jedhamu yoo ta'u, bakka bu'ee Poop Girigoorii 8ffaadhaan addunyaaf gumaachame. Akka ragaaleen qorannoo agarsiisutti dhalli namaa bara niyoolootikii yookaan bara dhagaa haaraa irraa eegalee bara lakkaa'u kan eegale yoo ta'u, kalandariin ganamaa fuula addeessaa fi aduu irratti murtaa'aa ture. Adeemsa keessa garuu akkaataan itti bara lakkaa'an addunyaa irratti fooyya'aa dhufuun haalli lakkoofsa baraa 90 ol ga'uu danda'ee jira. Dhahaa bara addunyaa kanarra jiran keessaa inni tokko kan biyya keenyaa Itoophiyaati. Biyyi keenya Itoophiyaan biyyoota addunyaa muraasa dhahaa yookiin kalandarii mataa isaanii qaban keessaa tokko yoo taatu, akka madda tuurizimiittis akka ilaalamu ni dubbatama. Kalandariin Itoophiyaa sadarkaa biyyaalessaatti kan faayidaarra oolaa jiru ta'ee waggaatti ji'oota 12 tokkoon isaanii guyyoota 30 kan qabanii fi guyyoota dabalataa 5 yookaan 6 qabaachuun beekamu. Guyyoonni dabalataa 5 yookaan 6 kunneen akka ji'a 13ffaatti kan ilaalamu yoo ta'u, biyya waggaatti ji'oota 13 qabdudha jedhamtes ni beekamti. Akka abbootiin amantii jedhanitti guyyoonni dabalataa akka ji'a 13ffaatti ilaalaman kun waggaatti yeroo tokko 6 ta'etu yeroo kaan immoo 5 ta'e dhufa. Karaa biraatiin sabaaf sablammoonni Itoophiyaa baay'een isaanii akkaataa aadaa fi dhugeeffannaa isaanii irratti hundaa'uudhaan dhahaa baraa kan mataa isaanii kan qaban yoo ta'u, jijjiirraa bara isaanii haala ho'aateen kabajatu. Akka Itoophiyaatti barri kan jijjiiramu waqtiin gannaa dhumee waqtiin birraa yeroo seenu yoo ta'u, fulbaanni tokko ka'umsa bara haaraati. Jijjiirraa kanarratti sabaa fi sablammiin Itoophiyaa ayyaanota haala garaa garaatiin kan kabajan hedduu qabu. Jijjiirraan baraa kun jijjiirraa waqtii lagnii fi galaanni guutee lafti dhoqqaa'ee firri osoo waliin argin baatii murtaa'aaf turu irratti wal arganii uumaa bacaqii gannaa isaan baasee booqaa birraatiin isaan ga'e itti galateeffatan waan ta'eef ayyaana sinsinniitis jedhamee beekama. Yeroo kanatti sabaa fi sablammiin martuu akkaa fi haala aadaa isaatiin taphoota garaa garaa ayyaana garaa garaa kabajuun birraa fi abdii jireenya haaraa baatee dhufu simatu. Xiqqaadhaa hanga guddaatti dhiiraa shamarri umurii qoqqoodanii ayyaanota foolii birraa fi jijjiirraa baraa labsan ayyaanessu. Fakkeenyaaf naannoo Tigraayitti shamarran ji'a hagayyaa keessa sirboota babbareedoo birraa simataniin ayyaana ashandaa kabajatu. Naannoo Amaaraatti ammoo ayyaanuma kana maqaa shaadee jedhamu kabajuun dhufaatii birraa labsu. Haaluma kanaan naannoo Oromiyaatti ayyaanni dhiiraa fi shamarran kabajuun dhufa birraa labsan ayyaana Taaboree fi Ilillii jedhamee beekama. Ayyaanni Taaboree ayyaana saba Oromoo baay'inaan giddugala Oromiyaatti beekamuu fi dhiira umuriin isaa dargaggummaarra hin geenyen kan kabajamudha. Ayyaanni kun ce'umsa ijoollummaa gara dargaggummaatti godhamu agarsiisa. Ayyaana kanaan namni ijoollummaa isaa fixatee gara dargaggummaatti ce'u waaqa kanaan isa ga'e sirbaan galateeffachaa akkaataa aadaa tabichaatiin gaafa ayyaana Taaboree gara dargaggummaatti ce'a. Ayyaanni kun ayyaana umuriin isaanii eeyyamuuftu kabajee birraa labsa. Shamarranis gama isaaniitiin immoo ayyaana Ilillii kabajuun sinsinniin dhufa birraa eegu. Jijjiirraa baraa caalaa jijjiirraan waqtiif iddoo guddaa kan qabu uummanni Oromoo waqtii miiraa fi qophii garaa garaatiin waqtii gannaa geggeessee waqtii birraa simata. Dargaggoo fi shamarran Oromoo tapha garaa garaatiin bacaqii gannaa geggeessee booqaa birraa simata. Shamarran shinooyyee taphachuun, dargaggeessi ammoo goobee taphachuun birraa simata. Taphni goobee tapha aadaa dargaggoonni taphatan yoo ta'u, aseessaan immoo
tapha shamarraniiti. Wayita booruun gannaa darbee booqaan birraa dhufuu ga'u baatii hagayyaa keessa dargaggoonni lakkoofsaan osoo hin daangeffamin waarii loon manatti erga ol dachaasanii booda garee gareedhaan ta'anii manarra deemuun goobee sirbanii taphatu. Tapha kanaanis warra itti sirban irraa kennaa yoo argatan eebbisaa, yoo irraa dhaban arrabsaa baatii hagayyaa guyyaa ayyaana taaboree irraa kaasee hanga ayyaana ifaannoo fulbaana 16tti fufu. Gaafa ayyaana ifaannoo waan tapha kanaan taphatan walitti qabataniin yoo isaaniif danda'ame korma, yoo dhabde korbeessa hoolaa bitanii kabajatu. Kabaja kanarratti jaarsolii biyyaa, abbootii gadaa, hangafoota isaanii fi hawaasa naannoo waamuudhaan waan qopheessan sana dhiyeessanii fi dhiichisanii kabajuun eebba isaanii fudhatanii birraa simatu. Shamarran ammoo akkaataa walitti dhufeenya isaaniitiin gurmaa'anii qunnii buqqifatanii sirba aseesaa taphatu. Shamarranni kun qunnii qabatanii aseesaa jechuun baranoo eerumaaf deemtu faarsaa haadha deesse eebbisaa, warra dhala dhabeef dhala hawwaa, warra gaddarra jirummoo jajjabeessaa, dhiira hin fuune akka fuudhuuf gorsaa birraa kana simatu. Haala kanaan aseesaa jechaa oolanii gara galgalaa iddoo tokkotti wal ga'uun yoo taphatan, dhiironni ammoo iddoo isaan wal ga'anii taphatan kana dhaquun itti sirbanii shamara taatuuf ilaallatu. Ilaallannaan shamarranii kun gaafa buqqisaa kan eegalu yoo ta'u, bakka gurmaa'anii buqqisaa buqqifatanitti dargaggeessi dhaqee ilaallata. Yoo danda'e qabee dhungataa, yoo dadhabe ammoo shamarran kaaniin reebamus ni mala. Sirboonni birraa kunneen Oromiyaa bakka adda addaatti akkaa fi maqaa garaa garaa kan qaban yoo ta'u, goobeen sirriitti kan beekamu Salaaleettidha. Dargaggoonni lubbuun jiran barri haaraan bara nagaa akka ta'uuf ittiin wal eebbisaa, namoota carraa baraa ce'uu hanqatan ittiin mararfachaa, sirba goobeetiin booruu geggeessanii booqaa birraa simatu. Ganni waan moofaa baatee darbu, birraan waan haaraa fidee dhufu kun uummata Itoophiyaa biratti kan sinsinniin eegamu yoo ta'u, martuu soonaa'ee eega. Waqtiin gannaa bacaqii waan gaarii hedduu of keessaa qabu ta'ee dhuma boqonnaa qaama jiru isa tokko yoo ta'u, waqtiin birraa ammoo jalqaba boqonnaa jiru isa haaraati. Namuu abdiin eega, namuu gammachuun simata. Waqtii boqonnaa jiru haaraa kanarratti abaaboon dhootee, sululli magariitee, dacheen nuqqeerraa qoortee, kambooree qarraree, lagi guutee gadi galee, gaarreenii fi tabboonni keelloo uffatanii fooliin birraa ni urgaa'u. Haala kanaan jalqaba bara haaraa kan ta'e fulbaana hunduu akkaa fi haala humna isaatii kan qabu uffata haaraa bitatee kan dhabe isa qabu miiccatee babbareedanii ayyaanicha kabajatu. Ollaan wal waamee firri walitti dhufee cooma murachaa, booka unachaa miira gaariin kabajatu. Sirbanii taphachaa isa darbe uumaa isaanii galateeffachaa, isa dhufuuf ammoo waaqa isaanii kadhatu. Egaan daawwattoota qophiin keenya kan hangammaatti daawwattan ture. Barri haaraa kan nagaa fi kan jaalala akkasiniif ta'u hawwina. Qophiiwwan keenyaaf waliin turtii gaarii.